بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت والمان أرموكم نجا فيا كيسني نجيني مع الفكاتة بقى نجا جراتني أكم نجا قبدو أني نجا كيا الحمد لله رب العالمين جرجلة ربي بقى نجا جراتني ورونا من تابراستاتا الشمار كفوني سنين جدا أكم نجا نجيني كيسن مع الفكاتة بقى جرتنتي نجا في رحمن ربي سنبرا هاجرات سنين جدا warroonni maatii kiyya taatan hundi keessanoyyuu ulfaadhaa galatoomaa jazaakallaa khaiir isiniin jedha. Namoonni maatii kan koon ta'anis koottaa maatii kan koo ta'aa sabskiraayib naa godhaa. Yuutuubii kiyya kanas akkanaa guddiftan abdiin qaba. Wal malee hin qabnu waan ta'eef jechuudha wal abdannaa. Akkasii maatii naa ta'a maatii isiniif ta'a isiniin jedha. Wal haa guddifnu wal guddisuun aadaa keenya haa ta'u. Hamziyaatu be subscribe like share gochuu hin dagatina. YouTube channel kiyya kanarra barnoota aadaa keenyaa callee aadaa keenyaa jalaa barachuu dandeessanii ijoolleen shamaraa keessaaf yoo akkasuma ogummaa biraallee haa xiqqaattuu jalaa barachuu dandeessanii inshaallah rabbiin jedhee yaada. Akka barnoota isiniif ta'ullee abdiin qaba inshaallah biiznillah. Akkasii namoonni maatii isinii haa ta'uu barbaadanillee koomentii kiyya jalattiin barreessadhaa. Maatii isiniif hin ta'a maatiinaaf ta'a wal haa jajjabeessinuu wal haa guddifnu wal guddisuun aadaa keenya haa ta'u isiniin jedha. Akkasuma immoo uummata keenya saatii ammaa kanattiin rakkina hamaa keessa jiran kanallee rabbiin rakkina kana keessaa nuuf haa baasu. Dursa hongee kanallee isatu itti buuse waan ta'eef rabbiin rahmata ofiitiin bira haa dhaabatu. Du'aayiidhaan isaan hin dagatinaa uummata booranaallee jechuun barbaada. Haguma danda'anii waliif sagalee ta'anii kan nama caalaa namaaf kan nama caalaa birmatu ammoo rabbuma tokkocha. Rabbiin haa birmatuu fi rabbiin rakkina kana keessaa isaan najaa haa baasu isiniin jedha. Warroonni ammoo uummata kana uummanni kun uummata keenya gargaaruun nurra jiraata jettanii gargaaruu barbaadan koottaa hanga qabdan irraa gargaaraa. Yoo humnaan illee taate yoo du'aayin illee taate akkasii bira dhaabadhaa. Waa qabaataniif qofa bira dhaabatanii uummata kana bira dhaabachuu qabna. Uummanni kun osoo haadhaaf abbaa keenya taate namni ofi cadhisu hin jiru. Mana kamuyyuu taate jecha kunillee haadhaaf abbaa keenya jedhaatii dhimma maatii bira dhaabadhaa isiniin jedha. Anillee bira dhaabachuuf abdii qaba inshaallah biiznillah. Haguma dandeessan tokkoon gargaaraa isiniin jechuu fi dhaamsa kiyya yoo dogongoree immoo dhiifama naa godhaa. Koottaa isiniin jedha. Gareen hin jira garee gargaarsaa uummata booranaa hin jira. Bakka kamuyyuu banamee jira waan ta'eef gareeni bakka kamittuyyuu argachuu dandeettanii. Namoonni immoo garee hin qabne akkatti gargaartan dhabdan yoo jiraattan ta'ee fi asumaan na dubbisaa hin jira garee keessa isin galchuu dandeenya jechuudha. Akkasii dheengaddaa callee takkaan qabadhee dhufee ammoo viidiyoo waraabbachuun deebi'ee viidiyoo waraabbachuun natti hin mijoofne ture. Callichas ammoo xumuree jira. Osoma viidiyoo hin waraabin xumuree inshaallah sagantaa gizee biraa irratti hin xumura jedheetumaan hin cal jedhee xumure jechuudha. Akkasii Hamziyaa tuubii subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Laayikiin nama jajjabeessa waan ta'eefin laayikii godhaa. Calleen kinoo isa kana kaadheen gaddaa jechuudha. Callee Boorana kan mormaa ammoo akkana jira. Kan mormaa an ofiifin dhahee waan ta'eefin guddiseen dhahee akkana jira inshaallah. Akkasii amma immoo ijoolleen hedduu callee abbaa gadaa jalqaba isaanuufini waan jedhaa jiraniifin callee abbaa gadaa jalqabuun barbaade.
kajal qabellee jira viidiyoon illee jira somaa jiru yoo dabalataan hin barbaadani suutatti hin barbaadne naan jalqabuuf hin jira akka irraa barataa jirtan ammoo abdiin qaba rabbiin isinii akka fol viidiyoo kee kanallee ilaaluu keessanii fi akkasuma immoo dhuftanii irraa barachuun keessanis isinis fayyada borullee isinillee nama biraatiin akka fayyadan abdiin qaba jajjabaadhaa waliddichaan kunoo akkuma argitan kana callee qopheeffadhee jiraayyuu asitti callee asittiin qopheeffadhee jira isii kana ammoo takkatti guduunfee jira kinoo hin mul'ata yaada sirriitti callee gurraatii takkaan guduunfee ergasii callee gurraattii isii afuriin fudhaa hin mul'ata yaada callee gurraattii tana isii afuriin fudhaa kana ammas deebi'ee diimtuullee afuriin fudhaa achi booda adii tana isii sadiin fudhaa sadi fudhee ka'ee gamata guduunfeetti itti makaa kinoo akkanattiin itti makaa ta guduunfe san ammoo keessan fudhadhu akkasittiin qabadhee ammas callee adii afuriin fudhaa akkuma mul'atu kana kinoo callee adii afurii callee adii afurii fudhee itti erga galche booda adii xumuraa keessan fudhaa tama qararsa adii fudhee keessan fudhaa ergasii kinoo akkanattiin dhufaa amma addiimtuu sadiin fudhaa callee diimtuu sadii callee diimtuu lamaarra darbee ta sadaffaa keessaan luqqisa lama irra darbee ta sadaffaa keessaan fudhaa ammallee callee diimtuu isii sadiin fudhaa akkasiin mul'atu kana kinoo sadii ammallee diimtuu takka tanaa fi gurraattii takka irra darbee talasa lammaffaa keessan fudha gurraattii lammaffaa callee lamarra darbee jechuun ammas kinoo akkanattiin dhufaa ammas deebi'ee callee gurraattii sadiin fudha amma gurraattiidha gurraattii kinoo sadiin fuudhee tacaafii tana keessan fudha lamarra darbee tacaafii keessan fudha jirbiin isaanii ilaa dheerateeyyuu saafa saniif hin ilaa harkifatee kinoo akkanattiin dhufee akkas fakkaatti kinoo mul'ata yaada ergasii akkasittiin qabadhee amma akkana jalaan hin jajallanne gurraattii afuriin fudhaa kinoo ergaa afur fudhee akkasii qabee tamammasii achi fudhisan keessa as deebisee ta walakkaa keessan fudha walakkaa keessan ergasii in harkifadhaa jirbii kiyya kinoo ammas jirbii akkana jalaan lukkaanii qabee sadi fudhaa diimtuu isii sadii ergasii diimtuu takka irra darbee diimtuu aantu keessan fudha ammas jirbii qubaaniin qabadhee isii diimtuma sadiin fudhaa
yeroo kamuyyuu caafii irraan deeffata sadii takka irra darbee taan keessan fudha ammas ta'u walakkaa keessan fudha irra deeffata callee 4 fayyadamna yeroo kamuyyuu deebifata qofaan 4 fayyadamna amma adii sadii fudhee adii takka tahitta gudunfaatan ammoo hin herregnu isii tana ittiin herregnu isii tanarra darbinee tana keessa fudhanna kina hin mul'ata dhiyaata yookaan marfee as gargalchitee hojjetta bakka sochoostu jechuu kadhooftu kana garana yoo deebiftee dhayaan isaa kun garana sarkaa deebi'a waan ta'eef akkanumatti hin dhiista dirrara sigelaa deebi'a waan ta'eef jalqabni isii as bira jalqabni isii as bira waan ta'eef bakkee jalqabaa kanarraan sochoostu harkaan hin jijjiirtu dirra isii akkasii baay'ee salphaadha garuu yeroo jalqabaniif baay'ee namatti ulfaatti haa ta'u yaaluun gaarii makaare amma callee 4 fudha kinoo adii 4 erga fudhee boodachi deebisee marfee firaa garagalchee jira takka irra darbee ta lammaffaa keessan fudha akkasii laaftuudha yaala kinoo ammas callee adii 3 fudhee isii tanniin osomaan herreegne taa isii 3 hin fudhanne tanniin keessaa herreegee takka baasa keessa kinoo ta walakkaa keessa takka gama hambisee ta walakkaa keessan fudha jechuudha baay'ee salphaa baay'ee takkaan salphaadha dhugaa marfee calleen hin seenuu diddee hin jijjiiradha callee 3 hin fudha kinoo amma diimtutti deebinee isiinuu banaa deemti diizaayiniin isii ofiinuu banaa deema diizaayiniin isiituu badhee beeksisa kinoo ammas takka ta walakkaa keessaa fudha callee 3 hin fudhe ammas callee 3 hin fudha callee 3 hin fudhee diizaayinii gurraacha cufuuf hin deema kinoo gurraattii tana takka hambisee tana keessan fudha isii 4 deebifadhe sana jechuudha isii 4 deebifadhe takka hambisee takka keessan fudha 3 lama gara saatti jechuudha kinoo tun lamaan gamaa hafti yoo haa qal'attuu barbaadan ta'eef gubbaan irri bareedee nama haa qal'attuu barbaadan ta'e akkana fayyadamtu lama gurraattii duraa galchitanii achi boodaan diimtuu lama galchitanii maaliif asiin qal'attee baate jechuudha diizaayinii isii diimaa sararri isii diimaan kun inni maali jajallataa deemu keessa isaa san maal jedhama ibidii kinoo akkanattiin gurraattii cufee jira gurraattii ittiin jalqabe tana cufee jira xiqqoodha godhee jechuudha kinoo amma diimtuu 3 adii 3 amma 3dha walakkaa yeroo kamuu 3 waan ta'eef baay'ee isaallee barbaachisu iyyuu warri isin hin galle viidiyoon duraan eessisuuta hojjetamne fa'aa ta'uu mala waan ta'eef hin jedhee irra deebi'ee namni barbaadus jira akkasisuutaan barbaaddi ijoolleen barbaaddu waan jiraniif amma 4 fudhee ol deebifata yeroo kamuu callee 4 fayyadamna 4 akkasii waan jabaattee kulli rabbiin waa laaffisu inshaallah laaftuudha laalas yaalas hin dandeessan inshaallah amma 3 3
ammas sadihiin kinoo diimtuu keessan fudha ammas. Diizaayiniin isiidhaan xumuramne waan ta'eef ol bahaa deemti. Amma diimtuu sadihii amma diimtuu afuriin fudhaa irra gadi gargalfadhaa jechuudha. Haga amma akkanatti dhahaa jiru kana isii kana quba kiyyarraa hin jijjiirre, isii asiin jalqabame kana gamana asiin deebifne, gamanallee hin jijjiirre, akkanallee hin deebifne. Gaafa akkana jee deebiftee asiin irra dhayama si'ela. Gaafa akkanaa jijjiirte jechuudha. Yoo akkanaa jijjiirte kinoo quba kiyyarratti akkanattiin qaba malee isii kana gamana yoo deebifte garanattiin si'elaa dhayama. Faallaa si'elaa deebi'a si dhibdi. Kanaaf bakka irraa kanan sochooftu akkanumatti hin qabdee deemta malee fuulduratti jechuudha. Akkasii afuriin fudhee amma irra gadi garagala afuriini. Ammas diimtuu sadihii adii keessan fudha. Adii walakkaa keessan fudha jechuudha. Sadihii ammas sadihii kinoo akkana taatee ammas afurii ol deebi'a. Kinoo adii afurii adii afurii amma adii sadihii isiinuu tartiiba ofii gadi hin dhiiftu. Namni xiyyeeffate ilaali taanaan hin tartiibata gad dhiifte badheemaa beeksifti. Badheemaa yeroo jechuudha. Beeksisti akkasii akka irraa fayyadamtan amma abdiin qabaamsi haa ta'u sabiskiraayib laayik sheerii godhaa. Diizaayinii callee barachuu barbaaddanii ammoo koomentii jalatti naa barreessaa. Inshaallah yeroo qabutti isiniifini waraabaa suutaan jedhee isiniifini waraabaa. Sadihiin ol bahaa jira ammas akkasii kinoo amma diizaayinii diimtuu kanaa dhumatee jira asiin. Amma ka gurraachaaniin bana deebisee jechuudha. Amma gurraatti afur fudhee diimtuu keessan as deebisa. Calleen gariin keessa namaa fudhatamtu daftee. Anillee cal jedhee guraa jira waan ta'eef ittiin afur. Amma diimtuu sadihii ishee keessa walakkaa keessa calleen makaraa nu goote dhugaa. Sadihii laa ilaaha illallah Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina akkana sadihii ammas kina ammas sadihumaanii amma adiin cufamaa jirti. Adiin hin cufamti asii yeroo adiin cufamtu asii gurraatti hin baramti kun. Afurii
guduunfamte. Sadii ishee walakkaa keessa ammas sadii gurraattii sadii ammoo gurraattiin ergaatti dhufne dizaayiniin isii gadi banamaa deema iyyuu kennu kana asirra gadi dhufaa deema. Takkaarra dabar gurraattii takkaarra dabaree lammaffaan keessa fudhanna. Amma immoo gurraattii afurii fudhannee irraas deebifannaa. Irraa deebifannee ta sadii fudhanne keessaa ta lammaffaa keessaa fudhanna. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Sadii kina dalagaanis dubarraa waan natti jirtuuf baay'ee taa'uun barbaadonis ariifadhaa jira. Garuu calleen namaa jalaan deemtu daftee akkasii kinoo sadii amma kinoo diimtuu tana cufnee jirra jechuudha. Adii tana jechuudha. Diizaayiniin isii cufnee isiinis jala kanaan illee qal'attee haa baatuuf maal godha sayita qaba. Amma asiinillee akka kanaatti akka bakka kanaatti haa qal'atee bahuuf lama qofaan kun as biraan lama qofaan hin bahi lama qofaan asiinillee lamaan akka bahuuf adii lama fudhee isii kana lamatti dabala diimtuu lamatti dabala. Achi booda isii kana keessaan fudhadhaa. Kenaa akkasittiin baha. Sadii adii diimtuu gurraattii sadii gurraattii dhuma ammallee gurraattii afurii laayikiin dagatinaa. Sadii ammas gurraattii sadii amma diimtuu sadii diimtuu takkarra dabarree taan keessa fudhanna jechuudha. Amma diimtuu afurii olchi deebifna waan ta'eef takkarra dabarree takka keessa fudhanna. Akkasii hin barattanii yaalaa. Yaa banaati yaalaa. Bu'aa keessanii yoo ofii keessanii uffattan iyyuu kan gaba gurgurattan ammoo isinirraa hafee jechuu ofii keessanii uffattanii ijoollee keessanii bareechitan aadaa keessa yoo guddistan waan guddaadha. Adii kinoo akkanatti gurraattii sadii fudhee ammas asitti waan guddaadha. Anis ammoo miidiyaa kanarraa hin baree miidiyaa kana hin tuffatinaa irraa barattanii isiniin jechuu barbaada. Kanaaf mee namoonni irraa barataa jirtan koomentii barreessaa koomentii. Irraa barachuuf yaalaa jira. Irraa barachuuf ammoo
yeroon dhabee akka irraa baradhu immoo abdiin qabaa jette namni jettu. Sadii hiikina jalli sadii wajjiniin jalqabne kaakina kan argitanii miti ijoollee. Ammas jalli sadii fi afuriin iyyuu kalaas ta'ettu. Sadii afur bismillah. Isinirraa callisuu sawwayyaa yeroo jallisee hina amma callisee hodha kalaas. Sadii afur amma booda bakka akkuma ani itti dhaheettiin dhooftan waan ta'eef amma gara nasii dhoofne kana gara natti fidhama hunda isaatiyyuu haga xumuraatuyyuu jechuudha. Akkas deeffata qofa afur gootan malee kun sadii himaaniin xumurama. Walakkaan isaa kun asirraa hanga asiititti sadii asirraa akkana deebiin afur asiinillee akkana deebiin afur kanaan ala hundi isaatuyyuu sadii hin deema jechuudha. Kanaaf yeroo baay'een gaafatu barbaachisu isaa irra haasa'uyyuu yaani akkasii diizaayinii hanbanuu ammoo akkasumatti hin banaa deemtan abbaa gadaa itti ijoolleen baay'een abbaa gadaa kana akkanattiin baradhaa kina irra tamaam. Calliin ammoo waa'ee makaraa isii marfee keessaa namaan fudhatamtu gariin namaan fudhatamtu azaa nama gooti. Ammas diizaayinii adii dhaabannee jirra kina afuriin hin deebi'e diizaayinii adii kachi. Namni wixinee hodhuu beeku callee wallaaluu jedhan. Namni wixinee hodhuu beeku diizaayinii baasuun wallaaluu jedhan callee qofa osoo hin taane. Diizaayinii biraas baastanii dhahuu dandeessu dhugaa naman dhibdu. Anuu isiniif hin baasee dhaa amma kabiraalleen inshaallah. Ajaa'iba natti tole tokkumtu jira. Afaanuma fedhiyyuu haa ta'u callee barbaade argee jennaaniin biran turu. Hojii kamuyyuu ta'e taa'eetiin hin ilaala. Yookiin irraa baradhaa yookiin ammoo hin dadhabaa. Nama keessaa takka hin dhabu akka jedhuuf. Akkasii. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Hayyaa. Sa'aatii viidiyoo isinitti hin dheeresseen sira. Amma calleen guddattee ilaala. Calleen guddattee qara akkanatti qabadhu san amma immoo akkanatti hin deebisee deema. Akkanatti hin deebisee irraas dhaadharee. Maaliif naa salphatti qabatatti naaf salphata. Natti hin dheeratu waan ta'eef sababa saniifin caafisii qofaan karaa ittiin dhayaa jiru sana qofa akkanatti hin qabadde dhayaa deemaa jechuudha. Akkana ilaa hin wal keessa hin dhayamnes. Way callimaa yeroo isin adeemu diddu na aarsiti dhugaa.
sa'aatii namarraa gubdi baay'ee. Gurraattii cufaa jira waan ta'eef lama fudhee isii lama fudhee diimtuus lama fudha akka qal'attee baatuuf hin jedheeti. Sadiini callee gaafa duraa ani irraa bareeda akkasuu bartanii dhugaa agan akkanatti suuta osoo namatti himame waan nama hin dhibne. Wallaahi warabbiin baay'ee takkaan nama cinqaa. Cittiin barreeffamaaniin haasa'attiniin dhoofte barreeffamaaniin namaaf hin galu baay'ee sagaleedhaan osoo haasoftee irraa gaarii ture. Ani callee kana baruuf ji'a 3 kaamila ani ji'a 3 fixee ka umriin kee ittiin dhume bari beeka. Garuu erga barii alhamdulillahi na fayyadde baay'ee na fayyadde gudunfamte immoo. Amma diimtuu afurii keessanas deebisa kenna akkasittiin ammas 3 diimtuudhuma adiidha 3 marfeen calleedha ittiin silaa dhahamu manatti hin gatee dalagaaf hin deemi. Amma callee marfee huccuutiin dhahaa jira sababa kanaaf makaraa na goote dhugaa xiqqoo na cannaqxe baay'ee furduudha xiqqoo ishiin mul'ata hin furdata sababa kanaaf as bira naan dabartu marfeen daftee. Inshallah gaaf mana galee callee marfee calleedhaan fudha. Marfee gosoota callee qofaattuu iyyuu jira yaa'anii kana isiif ittiin hojjetan akka jira baay'ee qal'oodha nama hin dhibdu daftee namaa hojjetti. Akkasii alaa kulli haal inshallah akkanatti hin deemne kinoo haga ammaatti waliin turre kaaree hanga yoona laayik namni hin goone deemi laayikii godhi sabskraayibii garaa sin nyaatiin gatii ittiin kafallu waan ta'eef
kanaaf gatiin barbaachisu subscribe laayikiin silleen fayyadaa akkasuma immoo callee qofa osoo hin taane farshaa bunaa akkasuma immoo wantoota barbaaddan yoo jiraate waan biraas dabaladha. dabalataan ogummaa biraas hin baafna yoo jettan koottaa ni barbaannee baafna. namni waan ogummaa kana hin laaluyyuu haa ta'u ka waa barumsa barbaadu dantaa isaatii haa baratu dhufee kan barbaanneef dantaa isaatii ka barbaadu ammoo na fayyada namni jedhe dhufee haa baratu. Garuu waan nama fayyadaati dhugaa rabbii keessaa fuyyuu ijoolleen biyya ormaa jirtan uuma ta'e tokko dalagaa qabdan biratti yoo dalagattan baay'ee gaariidha. Keessaafuu yeroo dalagaa dhabnee ji'a 3 ji'a 2 mana taa'amtu jira. Gizee sanitti sa'aatii akkanaan ofirraa gubuu irraa waan tokko yaani dalaganii sa'aatii fi dabarsuutu gaariidha. Akkuma yeroo biyyaa shamarran baay'een wixinee hodhuu beekamu yeroo dalagaa isaanii xumuranitti ta'anii wixinee hodhu. Maaliif hodhu yeroo sana qofaa bu'amu ofiitiif miti. Kunis dalagaa kan kee yoo xumurte hoteettee dalagdee arabnis waan si dhorgitu hin jirtu. Bilbilaayyuu laalaa oollama akkam. Bilbilarraayyuu oollaanti. Kanaaf rakkoo takkaayyuu qaballinatti hin fakkaatu. Heeyyamsiiftanii yoo heeyyamsiisuus baattan yoo dalagaa xumurtan ta'e arabni namatti akkanaan caqaacaqtullee hin jirtu. Garuu mana jiraachuun mala dalagaa namatti guddisuun mala. Amma ishee dalagaa amaanaadhaan dalaganii qulqulleessanii mana nutsuu gootee manni qulqulluu yoo ta'e ifirra sa'aatii boqonnaa kan keetii jetti sa'aatii kenniteef sa'a takka guyyaa irraa sa'a walakkaa sa'aatii yoo dalagde waan bu'aa keetii waan bu'aa namaaf si fayyadu keessaa achumaan aadaa kan keessa guddisuu ta'a. Aadaa keenya haa guddisnu isiniin jedha. Homa keenya ta'eefuu baradhaame. Homa keenya ta'eefuyyuu aadama keenya ta'eefuyyuu barachuu qabna. Dhugaa anaan warma meeshaa Oromoo jedhamu kana hojjetuun osoo argee bira dabruu hin barbaadu dhugaa rabbii. Irraa barnoota fudhachuu hin barbaada. Irraa barachuu hin barbaada. Homa kamuyyuu maan taane. Araraa olii allaattii dooti lafaa jedhanii miti. Biyyaan ba'aa deemaa olii gaafa tokko Oromiyyaa keenyatti hin gallataa Oromiyyaa. Akkasii. Kanaaf aadaa ofii beekuun barachuun waan gaariidha. Baradhaa isiniin jedha. Sa'aatii daqiiqaa meeqallee akka waraabaa jiru isin laalle viidiyoo 3 kutaa maalii jedhaallee hin waraabne. Maaliif hin ariifadha waan ta'eef nanoo akkasittiin callisee wanti isin keessa viidiyoo keessaa isin jeeqellee yoo jiraate asumaan dhiifama. Afoo inaalillaa isiniin jedha haare afooitu jedha. Akkasii
هاي مكرا كنكي أكن جرا إلى كانوا ولين جل كمني هما تمر يوجا هو جرا يرو إني كنت تربة سنفينا الكسيسة أكنا أما أدي بسادي رجرا أفرد دبلي إذا كان أفرد دبلي تربة رتين كتر أو جهرة اللي بعد بريدة ده أكسي جلني كان فكاتا كانت برباناني نكنا كان حرركي كان بيدو برباناني إن شاء الله بإذن الله سنين فينين جل كبا قلتهم والفرقة جزاهم الله خير سنين جدا إذا كان كنا أما ولين جل كمني أكنا فكاتا كنا ada fi bad guddisuun baay'ee gaariidha. Akkasii laayikii gochuu hin dagatinaa. Kaameraa jawwaallee mana jalaa fiigaa jirti. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Jazakumullahu khairan.